Nagaan isiniif haa baay'atu kabajamtootaa fi daawwattoota Oromoo FM odeeffannoo sharafa hawaalaa yookaan gabaa gurraachaa yookaan Black Market guyyaa irraa Jaanuwaarii 19 bara 2025 qabannee isiniif dhufnee jira. Akkuma baratame namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'aa akkasumas yaada qabdan comment irratti nuuf barreessaa. Odeeffannoo guyyaa irraa hawaalaa irraa yookaan Itiyoo Black Market diragazzii jedhu irraa arganne guyyaa irraa kana odeeffannoon gabaa gurraacha baay'ee wal keessa dhaamaa jira. Fakkeenyaaf ulaalee doolaara Ameerikaa yeroo daqiiqaawwan muraasa dura naannoo qarshii 170 naannoo 160 seenee ture. Amma garuu gad bu'ee qarshii 153 irra jira. Haaluma kana odeeffannoo guyyaa irraa Jaanuwaarii 19 haala itti aanuun isiniif dhiyeessina. Akkuma baratame namoonni dhiyeenya kana maallaqoota sharaftanii jirtan maallaqa isa kam qarshii hammamii sharaftanii jirtan comment irratti nuuf barreessaa. Garuu odeeffannoo guyyaa irraatti dabarra. Guyyaa irraa Jaanuwaarii 19 doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 149 fi saantiima 22 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Dhibbi isaa immoo qarshii 14,922 sharafamaa jira. Yuuroon tokko guyyaa irraa qarshii 157 fi saantiima 57 sharafamaa jira. Dhibbi isaa immoo qarshii 15,757 sharafamaa jira. Swiss frankiin tokko guyyaa irraa qarshii 167 fi saantiima 62 yommuu sharafamu. Swiss frankiin dhibbaa qarshii 16,762 sharafamaa jira. Akkuma isiniin jenne maallaqa isa kam gatii hammamii akka sharaftan comment irratti nuuf barreessaa. Itti aansuudhaan doolaarri Kanaadaa tokko guyyaa irraa qarshii 105 fi saantiima 7 sharafamaa jira. Dhibbi isaa immoo qarshii 10,507 sharafamaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko guyyaa irraa qarshii 94 fi saantiima 89 yommuu sharafamu. Doolaarri Awustiraaliyaa dhibbaa immoo qarshii 9,489 sharafamaa jira. Paawundiin tokko guyyaa irraa qarshii 186 saantiima 70 yommuu sharafamu. Paawundiin dhibbaa qarshii 18,670 sharafamaa jira. Dirhamni Kuwait tokko guyyaa irraa qarshii 497 saantiima 75 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu. Dhibbi isaa immoo qarshii 49,775 sharafamaa jira. Dirhamni Dubaay tokkos dabalee agarsiisee jira. Qarshii 41 fi saantiima 77 dirhamni Dubaay tokko sharafamaa jira. Dirhamni Dubaay dhibba immoo qarshii 4,177 sharafamaa jira. Riyaalli Saawudii tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 40 fi saantiima 96 yommuu sharafamu. Dhibbi isaa immoo qarshii 4,000 fi qarshii 96 sharafamaa jira. Chaayinaa Yuwaaniin tokko qarshii 20 fi saantiima 96 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu. Chaayinaa Yuwaaniin dhibbaa immoo qarshii 2,000 fi 96 sharafamaa jira. Oomaan Riyaaliin tokko guyyaa irraa daballi guddaa agarsiisee qarshii 400 fi saantiima 59 yommuu sharafamu. Oomaan Riyaaliin dhibbaa immoo qarshii 40,000 fi 59 sharafamaa jira. Joordaan Diinaariin tokko guyyaa irraa qarshii 200 fi 16 fi saantiima 77 yommuu sharafamu. Dhibbi isaa immoo qarshii 21,000 fi 677 sharafamaa jira. Dirhamni Baariin tokko qarshii 400 fi 8 fi saantiima 61 yommuu sharafamu. Dhibbi isaa immoo qarshii 40,000 fi 861 sharafamaa jira. Liireen Turkii tokkos qarshii 4 fi saantiima 34 sharafamaa jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota Oromoo FM odeeffannoo guyyaa irraa kan hawaalaa kana fakkaataa waan wajjin turtaniif galatoomaa. Subscribe gochuu akkasumas yaada qabdan comment irratti barreessuu nagatinaa galatoomaa.